Harri guyyaan muddee 10 bara 2018. Harka fuunee dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee kabajamoo nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffachaa jirtan hundatti isin haa qabu. Sagantaa keenya torbeetiin walitti deebinee jirra. Turtiin keessan nu waliin. Mootummaan miidhama lammiilee keenyaa dhaga'ee callisee dafee nu qaqqabuurraa of qusate komii jedhuun hiriirri mormii magaalaalee godina dhiyaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu fi hiriirichis gara godinaalee Oromiyaa kan birootti babal'ataa turuun ni yaadatama. Komiin kun buqqaatii miidhaaf dararra lammiilee Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraachaa turan irra gahaa turee fi rakkoolee daangaa naannoo lameenii jechuunis Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz gidduutti raawwataa ture mormuu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis gama marsaalee hawaasummaa fi sabaa himaalee garaagaraa dhaga'amaa tureera. Gama biroon mootummaan jechuunis waajjirri mana maree nageenya biyyoolessaa ajaja gaafa muddee 2 bara 2018 yookaan torban tokko dura baaseen naannolee rakkoon nageenyaa keessatti uumamee lammiilee biyyattii balaaf saaxilaa jiru nageenyi isaa raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaan akka to'atamu ibsa baasee ture. Haa ta'u malee erga sanaas magaalaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti daandiin cufamaa turuu fi ammas bakkoota garaagaraatti cufamee jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Daandiin magaalaalee Sibuu Siree, Naqamtee, Gimbii, Najjoo, Qilxukaarraa fi Mandii wal quunnamsiisan bakkoota garaagaraatti cufamee waan jiruuf barattootni yuunivarsiitii deemuuf imalarra turan guyyaa 3 haga guyyaa 4 karaarra bulaa jiraachuus hubachuu dandeenye jira. Odeeffannoo arganne kanarratti hundaa'uun dhimmi nageenyaa, diinagdeef jiruuf jireenya uummata dhiha Oromiyaa jiraatan haala akkamii keessa jira? Komeen uummatni mootummaa irraa qabu maali? Tattaaffii mootummaanii fi paartileen siyaasaa Oromoo rakkoo uummataa kana furuuf gochaa jiran uummatni akkamitti hubatee jira? Itti dabalataanis furmaatni isaa hoo maal ta'in isa jedhu irratti jiraattota magaalaa dhiha Oromiyaa garaagaraatti bilbilee qindeeffannee isiniif dhiyaannee jirra dhaggeeffattoota keenya. Godina Qellam Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti jiraataa kan ta'an obbo Lammaa Taasisaa, achuma godina Qellam Wallaggaatti jiraataa magaalaa Gidaamii kan ta'an Abbaa Gadaa Yusuf Huseen kan jedhaman, godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandiitti luba waldaa amantaa Makaana Yesuus kan ta'anii fi rakkoo lammiilee Oromoo irra gahaa ture jala bu'uun hordofanii kan gama fuula Facebook isaaniin yaada qoodaa turan luba Chirnet Gammachuu bilbilaan haasofsiisnee jirra. Akkasumas barattoota magaalaa Mandiif Qilxukaarraa irraa ka'uun osoo gara yuunivarsiitii Jiinkaa imalanii cufamuu daandii bakkoota garaagaraatti isaan mudateen rakkataa akka jiran haala isaan keessa jiran haasofsiisnee jirra. Qophiin keenya irraa qabxiilee kanaaf kana fakkaatan irratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya. Turtiin keessan haga xumuraattiin waliin haa ta'u kan isiniin jedhu qophicha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse an iddoo isaa qajeelaati. Barattootni godina Lixa Wallaggaa magaalaa Mandiif Qilxukaarraa irraa ka'uun gara yuunivarsiitii Jiinkaatti imalaa turan haga guyyaa dheengadda yeroo nuti isaan dubbisnetti daandiin cufamuun karaa irratti rakkachaa kan turan ta'uu kan nuuf ibse Barataa Abdii Bultii jedhama. Haala isaan mudataa jiru kan inni nuuf ibsa irraa haa eegallu. Barataa Abdii Bultii jedhama. Biyyan kaane immoo Mandiitii kaane. Gara yuunivarsiitii Jiinkaa imalaatu jirru. Kanaan booda Mandiitii yeroo galgala kaane as Qilxukaarraa keenya deebinee Mandii deemnee bullee kanaan booda kaamisa ammas deemnee gaafa kaamisa kaanu kaamisa otoo deemnee gara baakoo geenye. Kan kaatanii gaafa yoomiiti Mandii irraati gaafa roobiiti naan jette? Yaa'u roobii kaanee garuu deebinee bulle Mandii. Maaliif deebitanii Mandiitti? Karaatu cufaa ture Qilxukaarraa jalatti. Eenyutu cufe? Yaa'u qeerroo cufeen nama isa kana gaambee gabaachise. Eenu dabarsuu deemnaan deebinee gallee keenya bullee. Tole isin barattoota meeqamma kan deemaa jirtan? Barattoonni kan Jiinkaa deemanii keenya eegeejjaan amma nama 7. Tole hundumti keessan Jiinkaa deemaa jirtu? Barattoonni hundumtuu deemaa kan deemaa jiran makiinaa 2 ta'ee deemaa jira. Jiinkaa Qilxukaarraa nu duukaa jiru. Ijoollee Mandiin isa kana kunoo deemaa jira. Bittaaraa mutilaa deemaa jira. Baay'ina isaanii garuu isaanii hin beeku. Tole haa ta'u gaamee dheengadda Mandiitti kaatanii Qilxukaarraa keessanii karaan cufaa taanaan gara Mandiitti deebitanii. Isaan immoo deebitanii Mandii irraa kaatanii sana booda immoo Najjoorras bultanii turan. Najjoorra maaliif bultan? Yaa'u sakkiitti deebinee kaan egaa yuunivarsiitii dhufanii waraqata gaabbaa gadi ayyaamsifannee kaane kuuma gaafa kaane. Kan maal jedhu? Kan himatamaa deemaa jiru jechuudha. Tole. Kanaan booda qeerroon jiran hundumtuu karaa nuti deeman simachaa dhufanii. Gaafachi dongoroo keenyu karaan xiqqoo ishee cufamaa to'achaa waan ta'eef akka deemuu dandeenye. Eeyyee kan galgala dongoroo bulle jechuudha.
Dongoroo bakka kana taala baay'ee nama jibbisiisu baay'ee waajjiraalee dongoroo bulle makiinaa keessa kan hundi keenya namni koo darbu kuni. Kana taa bulle dongoroon xiqqoo sirrii qabachuu dandeenya. Barattoota mukaateedhaa fi harka qalleeyyii baay'ee keessa jira. Hundi keenya konkolaataa keenya akka tuuti hundi lafti bareedu. Tole isa boodoo akkamitti isin dabarsan? Isa booda bakka xiqqoo ammas qeerroo maajjii olii galee mammaane isaan booda karaa ammas nu gadhiisan jechuudha dongorooti. Dongorooti naamurumne gimbii galle immoo. Tole. Ammoo isa gimbii gallu ciraama isaa ammas bakka baay'ee ammas haala ulfaataadhaan gaafa gimbii keenya dabarannu karaan baay'ee haala ulfaataa cufamaa ture. Karaan kun maaliin cufama amma gaafa gimbii kun maaliin cufameera? Gimbii dabaree isaan booda gabaasa mataa jedhamu jira. Booddee aanaa kanatti cufanii jechuudha. Gommaa keessaa yaatanii haa kanatti makiinaan bakka cufamee darbuu hin danda'amachuu ture. Karaa kanatti taa'amsanii bakka waan kanatti kan cufame nama irratti. Tole. Isaan booda bakka karaan kun satee cufamee bakka darbuu hin dandeenye inni achi gadu fi inni lubbuus makiinaan hundumtuu riphee dhaabbate jechuudha. Amma bakka sana dhaabbatee namni darbuu hin dandeessan jedhu yookaan mala isiniif himu hin jiru karaa matu cufamee konkolaataa matu dhaabbata. Bakka shufeeriin qulfiin harkaa fuudhamee jedhamee. Gaafannu abbaa kana karaa kana cufeen beenu hin jedhu bakka isaan booda abbaa gadaa bukkeen iddoo hundumaa dhannee isaan booda maratti bakka gimbii biyyaa tokko bullemne. Amma gaa sana booda akkamitti isin dabarsanii gimbii irraati? Gimbii irraati gaa isin dabarsanii abbaa gadaa wanti bakka hiriira nagaa baananii. Barattoonni hundumtuu jechuudha bakka kan cufame hundumtuu magaalaa mandii keessanii hiriira nagaa baane. Bakka dhaannoo keenya dhaachaa magaalaa gimbii keessa gaafa irra baanu. Isaan booda bakka hundi isaan booda abbaan gadaa dhufee kanaan booda fala nuuf fale. Dhufanii nu haasisanii kanaan booda karaa nu banamee achi saaqamee ammoo achi hin baane ammoo. Tole amma eessa geessani gaama? Har'a ammoo harri sanbata duraadha eessa geessanii jirtu? Amma Laqamteetti dabarree. Guutee bukkee jiru mooraa tokko jira. Isaan booda buutee sanatti ammoo dhufanii makiinaa. Asii gormaa tokko ta'anii cufanii jiranii. Shufee irraa qulfii fudhatanii ba'an amma dhufan jechuudha. Tole amma guutee dhaabbatanii jirtu jechuudha darbuu hin dandeenya achi moo? Achi amma kun amma reefoo jechuudha. Karaa xiqqoo tokko jira. Makiinaan keenya bakka isheen miidhaan guddaa ammoo miidhaan ishee xiqqoo baa'an leessaati. Tole. Isaan booda achi gidduu dabaree amma kun siree dabaree deemaa irraa ammoo. Tole amma isin jiinkaa deemaa jirtu. Yeroo manni jiinkaa deemaa galmeen immoo har'aaf bor ture galmeen immoo chiiti. Galmeen ija bordoma galmeen. Tole amma isin hin qaqqabdurree bifa kanaan yeroo imaalaa jirtan kana galmee kana qaqqabachuu dandeessu itti yaaddu? Bifa kanaan gaafa galmee kana qaqqabuu hin dandeenyu. Kana asii baanee har'a Finfinnee bulla. Finfinnee asii baanee immoo gara Arbaa Mincii bulla. Arbaa Mincii immoo jiinkaa kan lama fa'aatiidhaa fi amma galmee kana qaqqabuu hin dandeenyu amma. Karaan kun bakka namni baay'ee deemamaa jira. Uummanni kanatti adeemsisan jiru jaarsa dhabaa jira. Micaa baatanii akaatti karaa kana keessa kan kaa'attaa deemu addaatti ni keenya irraa bu'u. Ammoo deemuu akkatti baay'ee bakka rakkina guddaa jira uummanni kuni. Baay'ee waan bakka jecha hin qabu waan ittiin dubbatannu. Uummanni bakka baay'ee rakkachaa jira humnaan rakkachaa jira uummanni. Barattoota gara yuunivarsiitiitti imalaa jiran kana dabalatee namootni biroon cufamuu daandii ganda Joogur jedhamu keessatti isaan mudateen yeroo rakkoof saaxilamanitti uummatni magaalaa Gimbii maal murteessan? Cufamuu daandii kanaa dargaggootni magaalaa Gimbii akkamitti hubatu? Daandii kana eenyutu cufe kan jedhuu fi gaaffilee biroo kaasnee dargaggoo magaalaa Gimbii Daangaa Abdiisaa Hundee jedhamu waliin haaseen ture. Maqaan koo Daangaa Abdiisaa Hundee jedhama. Jiraataa magaalaa Gimbiiti. Haalli nageenya magaalaa keenyaa akkuma hurrii uffatee jiruttidha kan jiru. Darbee immoo haalli daldalaa fi wantooti garaagaraa irratti illee daddabalamaniiru. Bittaa gurgurtaan kun har'allee sirrateera gara kaleessaa shunkurtaan kiiloo tokko illee hanga birrii 50 kan ga'ee turedha. Kun sababa daandiin Finfinneedhaa gara lixa Oromiyaa geessu sababa cufamee jiruufi kan inni uumamedha. Akka ani odeeffannoo argadheetti guyyaa kaleessaa magaalaa Gimbii karaa darbuun hin danda'amu. Har'a yeroo osoon isiniin bilbilin dura ijoollee 14 kan magaalaa Mandiirraa ka'anii gara yuunivarsiitii Jiinkaa achi deemaa jirantu ture. Roobii ka'an Mandiidhaati. Qilxukaarraa
ga'anii karaan cufaa waan tureef mandiitti deebi'anii gimbiitti karaan cufaa ture ammallee taansee naqamtee darbee guutee bakka jedhamutti karaan cufaa ture ijoolleen akka itti rakkachaa jiru odeeffannoo isaan irraa argadheera. Haga irratti karaarra jiru konkolaataaleen garaagaraa daandii cufanii turanii konkolaataan darbee gad darbuu hin dandeenye odeeffannoo jedhuun argadhee ture dhugaadha kun. Konkolaataan magaalaa Gimbii keessa socho'aa kan jiru. Magaalaa Gimbii keessatti guyyaa tokko konkolaataan hin dhaabbanne magaalaa Gimbii keessaa ba'ee bakka biraa deemu kan hin dandeenyee fi naannoo Joogirka jedhamutti kan inni cufamee jiru. Lammaffaan immoo gara Maqanajjoo ture inni banameera. Karaan Maqanajjoo kan jiru banameera. Har'a karaan Joogirritti cufame jedhame kun har'a banaadha moo cufaadha? Har'a banameera. Banamee makiinaan hundiyyuu socho'eera. Qaamni kana cufe eenyudha akka ta'e uummatni beekaa yookaan hin beektu laata? Uummannis qaamni mootummaanis kana sana kan jedhe tokko hin jiru sababa ta'eef qaamni cufee beekamaa miti jechuudha. Gaafa cufamu kana immoo maaliif cufame isa jedhu odeeffannoo magaalaa keessaa dhageessaan fa'aa yoo jiraate yookaan hiriyooti wal gidduutti haasa'anii hawaasi haasa'u odeeffannoo yoo qabaattan maaliif akka cufame? Wanti magaalaa keessatti haasa'amaa jiru tokkoyyuu hin jiru kan magaalaa keessa haasa'amaa jiru daandiin akka cufame akka itti banamu kan dhibame haasa'an malee abaluutu cufe kanatu cufe kan jiru hin jiru. Daandiin akkasitti kan cufamu yoo ta'e daldalli isaa deemee daldalachuu hin danda'u yoo ta'e inni mana barnootaa deemu mana barnootaa dhaquu hin danda'u yoo ta'e qaamni kana cufuus immoo achi as ba'ee anatu cufee sababa kanaatiif hin cufee dhimmin ittiin cufeef kana dantaa uummataati yookaan dantaa kooti kan jedhu yoo hin jiru ta'e uummatichi agamitti gammadaadha wanti sun ta'u taateen sun ta'uu isaatti. Uummatichis itti gammadaadha wanti jedhu waan bakka uummataa kana hundumaa bakka bu'ee haasa'uu garuu sababa hin dandeenye akka dhuunfaa kootiitti jechuudha. Kanan himuu danda'u qaamni cufee beekamu sababa ta'eef qaamni anatu cufee as bee sababa hin jirree fi qaama kanatu cufee qaama kan hin beekne irraa waan kaa'uu hin danda'u. Uummanni rakkoo yeroo rakkachuu danda'a. Namoonni karaa karaa deemanii rakkoo yeroo rakkachuu danda'u garuu nageenya isaaniitii fi nagaan ba'anii galanii even hanga sadarkaa karaarra deemanii dhaadannoo jechuutti ga'anii turan jechuudha. Dhaadannoo maal jedhu? Karaan nuuf banamu mootummaan kana harka keessaa qaba yoo ta'e karaan nuuf bansiisu kan jedhudha. Guyyaa kaleessaati moo har'a? Guyyaa har'aati. Uummata baay'eetu ba'e? Warruma geejjibaan karaa taafantu ba'e karaan immoo gidduutti banameefi ture. Banamee fi bakka amma warri imalan imaltoonni hundiyyuu gara imala isaaniitti deebi'aniiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Qellam Wallaggaa magaalaa Qaaqee fi achuma godina Qellam Wallaggaa magaalaa Gidaamii keessatti haalli nageenyaaf jiruuf jireenya uummataa maal fakkaata? Uummatni magaalota kanaa mootummaa irraa komee akkamii qabu? Komee mootummaa fi uummata gidduutti uumame kanas akkamiin ilaalu? Furmaata isaa maal akeekuu isa jedhu hubachuuf jiraataa magaalaa Qaaqee ani dubbise obbo Lammaa Taasisaa akkas jechuun eegalani. Ani maqaan koo Lammaa Taasisaa jedhama. Godina Qellam Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti beeksisuun haalli jiru baay'ee tokko rakkina gurguddaa jira bakka. Rakkina gurguddaan jiru tokko uummatii gadi ba'ee ol galuun baay'ee rakkina ta'eera. Rakkoon sun maal irraa maddeewwannee xinnoo ishee haalli namni biyya kana seeraan intirii ta'ee gaggeessaa jiru hin jiru bakka. Qellam Wallaggaachuu keessanii? Kan Qellam Wallaggaa. Naannoo magaalaa Qaaqee amma rakkoon jira. Uummanni karaa gadi ba'ee ol deebi'ee galuun baay'ee rakkina ta'eera yeroo ammaa kana. Naannoo jiru bulchiinsi naannoo waan tokko jira mootummaan naannootti malee waan tokko nuuf kan jiru uummatni naannoo bakka rakkina guddaa lafa biratti jennee lubbuu ooluun qabu tokko bukkeenaan waraana mootummaa waan barbaadanii jiru karaa torii kun waajjira mootummaa hiikasii himachuu dandeenye jechuudha. Waraana mootummaa bobbee kanatu uummata irratti tarkaanfii fudhataa moo? Tarkaanfii gochuu sun ta'in ilaalchuma gaarummaatti wal ilaalaan jiru bakka naannoon jiru maaliif yoo rakkana waajjira jenna waan ta'eef waajjira keessa buufatanii jiru waajjira mootummaa keessa jechuudha. Qaama bulchiisaatti ol inni iyyuutuudhaa fi yeroo baay'ee sakatta'iinsa waan adda addaa gaggeeffama rakkoon jira bakka rakkoo sana immoo hin dandeenye bakka baay'ee nutti ulfaateera uummanni akkuma akka dhuunfaa kootiittis rakkoon jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e al tokko tokko walitti bu'iinsi naannoo immoo hin jiraata iddoo tokko tokkotti. Walitti bu'iinsi eenyu gidduu? Waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana kana gidduutti immoo uummanni gidduutti gaaga'ama adda addaan jira jechuudha. Aanaa wallaa keenya jiru fakkeenyaaf akka gabaa qebbee bakka jedhamu tokko jira.
naannoo sanarratti amma yeroo darbe namoonni ijoolleen siviiliin namni lama kan rukutamanii lubbuun isaanii darbee jira jechuudha. Tole walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'uu fi waraana raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaa yookaan naannoo sana keessa jiru gidduutti uumamuutiin uummati intiyyuu nageenyi isaa balaarra bu'aa jechuudha. Balaarra bu'aa kanaaf nuti amma uummanni sana aareeti kan inni yeroo baay'ee karaa cufuu danda'u nama dhaga'uu hin qabu jechuudha. Mootummaanis yeroo adda inni godhatu hin jiru. Namni naannoo jiru rakkina jiru hiikuu hin dandeenye jechuudha. Poolisii xaabiyaawwan poolisiin hiikuu hin dandeenye bulchiinsi naannoo hiikuu hin dandeenye uummanni baay'ee gidiraa guddaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan madda hin beeku jechuudha. Obbo Lammasiniin dhaabamee rakkoo magaalaa akka magaalaa Qaaqeedhaa fi magaalota naannoo sana jiran kan biraa keessatti uummatni himatee mootummaan dhaga'uu dide gaaffii uummatni dhiyeeffate maal fa'aa ture laata? Qabxii lamaan tokko yookaan tokko kaa'e. Tokko olaantummaan seeraa kabajamee jiru. Rakkina qaba iddoo kanatti maaliif qaamni olaantummaa seeraa kabachiisu hin jiru. Qaamni uummata kanatti aanee jiru jira gaaffiin qaban bakka ajaa'ibaa kun. Maaliif amma tokko lafa lubbuutti kan nu qaqqabu isaanii jechuudha. Nama dhaqnee yoo himannee fakkeenya waan akka qabeenyaa samamuun jira. Abbaan barbaade waan tirii ta'uu jira. Kana poolisiin deemee dhaqee to'atee qabeessa irratti dhiyeessuu hin dandeenye amma. Warra qabeenya namaa irratti saamicha gaggeessantu jira jechuudha. Eeyyee. Amma kun fakkeenyaaf naannoo kamitti ta'e? Naannoo sadii canqaarras jira. Naannoo Duukofalee canqaaburuurii bakka jedhamu iddoo adda addaatti amma akka dhuunfaa gootiitti qonnaa qaba. Qonnaa irratti amma qabeenyaa kun hasaamanii jiru nama taa'u. Yoomi kun? Baranuma 2010 kana keessa jechuudha. Kun amma ji'a keessa buna hundee bunaa qabeenyaa dhaqanii baasanii saamaniiru. Eenyutu saama? Saamicha kana eenyu gaggeessa? Namootuma wal gurmeessee saama bakka namootuma naannoo jiru wal gurmeessee saama. Kana irratti immoo bakka qaamni ilaallatutti fayyadamees furmaata tokko hin arganne jechuudha. Namni furmaata kennu tokko hin jiru. Akka fakkeenyaa ta'uu hin fudhadhe malee namoonni biraanis namoonni baay'eenis kan akka wanta akkasii irra dhaga'aa jiru jira jechuudha. Amma karaa hundayyuu cufamaadha. Waa galaan jiru, waa ba'aan jiru, namni gabaa bahee daldalatee galuudhaa fi wantumti uummanni barbaadu itti fayyadamu hin jiru gabaarra. Rakkina jira jechuudha. Maaliif makiinaan ol keessa deemaa jiru, uummanni bahee gabaa bahee waan bitee waan gurguru jiru. Rakkoo guddaa keessa irra malee waan nyaannu dudha baay'ee mukaan gabaarra. Inni isa kana immoo eenyu kan karaa cufu immoo? Egaa qaama karaa cufu fuulaan addaan kan hin beeku illee hin jiru. Karaan cufamaadhaa karaa biraan jiru jedhama malee qaama karaa cufu abaluu yeroo kana illee waan hin beeku hin jiru. Jiraata magaalaa Gidaamii kan ta'an obbo Yusuf Huseen abbaa gadaa magaalaa Gidaamii ta'uu isaanii erga naaf ibsaniin booda hubannoo isaanii fi haala naannoo isaaniitti raawwachaa jiru akkasitti naaf heeran. Maqaan koo Yusuf Huseen jedhama magaalaa Gidaamii kan jiru Boollamaa keessa jira. Gaheen koo abbaa gadaati. Haa ta'u gammee haalli nageenya magaalaa Gidaamiidhaa fi magaalotuma naannoo sana keessa jiran aanaa sana keessa jiran maal fakkaata? Haa ta'u gaariidha. Nageenyi jira jechisiisuu hin danda'u. Kunis kan ta'uu danda'e naannoo keenya kan jiru waraana ittisa biyyaati. Sodaa kanarraan kan ka'e immoo namni akka barbaadetti bahee yeroo dhimma isaatii bahee daldalatee galuunis sodaa guddaa jira. Kanuma kanaan kan wal qaqqabate sodaa guddaa jira. Raayyaa ittisa biyyaa kun waraana poolisii Oromiyaati moo yookaan koree bittinneessaa kan jedhamudha moo raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaati? Kan achi qophaa'e. Poolisii Oromiyaa koree bittinneessaa uummata wajjin dhaabbatee jira. Wanti dhibu keessaa wanti gaddisiisu waraanni ittisa biyyaa kan jedhamu kuni torbee darbe keessa mucaa tokko akkuma magaalaa kana keessaa qabee yeroo inni itti ajjeesee awwaalee achumatti awwaalee reeffa isaa maatii isaa eeggateetu jira. Sodaan mataa keessa garamutu jira waan ta'eef naannoon keenya naannoo biraarrayyuu adda jechuudha. Mee mucaan du'e kun eenyu maqaa isaa beektu laata? Saalii Abdiisaa nama jedhama. Jiraataa magaalaa Gidaamiiti? Jiraataa magaalaa Gidaamii dargaggoodha waan jedhu namni kun ajjeesan irratti immoo illaan reeffa kaayanii maatiin lafa duwwaa anna boosine jechuudha. Kumana sira sa'aatii dhaqee galaa jira karaa irratti qabanii fuudhanii galanii achitti gaafatti ga'anii boombii sirkaffattinee jedhanii ololuma isa kanaan dura fiilmii barbaadan irratti hojjetaa jiran sanaanitu isaanii lafa boombii fiduu hin qabu boombii akkatti agarreedhanii mucaa karaa mana sira sa'aatii sira isaa geggeessee karaa irra geggeessee mana isaatti galuutti dubaraa irratti qaban jechuudha. Eeyyuudha kan kana godhu gocha kana kan raawwatu.
Waraanuma ittisa biyyaa warra jedhaman gaa. Amma gaa uummati maatiin reeffa isaa dhaqanii gaafatanii hin kenninu reeffa kan ittiin jedhe raayyaa ittisa biyyaati? Raayyaa ittisa biyyaa. Laat jedhanii gaaffii biyyaatti argine ganama gaaffii biyyaatti kennaa asumatti mirgaa bahu kanaan rukunnee ajjeefnee awwaallee jedhan. Tole. Waaree booda immoo bulchaanaatii fi dhimma nageenya gaafatti arginu laattinee nagarree nama kana jedhamu iyyuu eessaati jedhanii gara iyyuu sodaachisuu barbaadan. Kanarraan kan ka'e amma kana hundumtuu sodaachaa jira jechuudha. Qaamni seeraan jiru biyya sana manni murtii hin jiru bakki dhaqanii itti iyyatanii poolisiin waajjirri poolisii hin jiru. Isaan ofii isaaniitti sodaatanii taa'u maal eessatti jarroo akka barbaadan nama kunoo amma namni du'utti illee tarkaanfiin nama irratti fudhatamaa jira waan ta'eef eessatti jechuu danda'u. Akkuma duratti isiniif ibsuuf yaalee godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti luba waldaa amantaa makaana Yesuus kan ta'anii fi rakkoo lammiilee Oromoo irra naannoo sanatti gahaa ture jala bu'anii hordofuun gama fuula feesbuukii isaaniitiin kan qoodaa turan luba Cherinnat Gammachuu waliin qabxiilee garaagaraa kaasnee haasofnee jirra. Rakkoon uummatarra ga'e maal fakkaata? Komiin uummataa kaleessas ta'u har'a maal kan jedhudha? Wal hubannoon mootummaa fi uummata gidduutti uumamuuf maaltu barbaachisa? Rakkoon kunis akkamitti furamuu danda'a isa jedhu irratti bifa itti aanuun haasofne. Innis kunoo. Luba Cherinnat Gammachuu dhimma nuti isin barbaanne irratti dhiyaatanii raadiyoo Finfinnee irratti yaada keessan nu kennuudhaaf qophee ta'uu keessaniif guddaan isin galatoomfadha. Fayyaata. Haa ta'u dhimmi nuti har'a irratti haasofnu dhimma naannoo haala nageenya dhiyaa Oromiyaa keessa jiruu fi akkasumas magaalaalee kanneen akka Najjoo, Gimbii, Dambidoolloodhaa fi Mandii dabalatee haala nageenya uummati keessa jiruu fi haala naannoo sanatti ta'aa jiru irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Akka nuti isinii bilbillu kan nu taasise immoo fuula feesbuukii keessan irratti rakkoo uummata Oromoo waa'ee daangaa naannoo daangaa Oromiyaatiif Benishaangul gidduutti irra gahaa ture jala buutanii hordofuudhaani gama toora feesbuukii keessaniitiin baay'ee uummataaf ibsaa turtanii odeeffannoo bal'aa qabduu isa jedhu irraatti kaaneeti kan isiniif bilbille. Haa ta'u egaa mee rakkoolee garaagaraa uummata Oromoo irra gahaa turanii buqqa'uu ajjeefamuu fi meeshaan isaanii yookaan qabeenyi isaanii baduu uummata Oromoo irra gahaa ture gabaasaa turtaniitu. Mee dimshaashumaanii rakkoon uummata Oromoo naannoo dhiyaa Oromiyaa irratti dhimma wal daangaa Oromiyaa fi Benishaangul gidduutti uumame irratti rakkoon uummata irra ga'e cuunfitanii gaafa dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan akkamitti nuuf kaastu? Fayyaata haalli rakkoo naannoo Benishaangul Gumuzii fi naannoo Oromiyaa wal daangessan irratti mudate akka haaluma amma jiruun dubbannaa rakkoon kun gara duratti rakkoon akkasii naannoo kana lamaan gidduu hin jiru. Sabi kun yeroo dheeraa saba olii wajjin jiraachaa turanidha. Wanta walitti isaan fidu haala baay'eedhaan yeroo dheeraadhaaf olii wajjin jiraata waan ta'eef sabi kun akka saba walitti bu'iinsa sadarkaa ammaata akkasii irratti ga'an hin turre. Garuu rakkoon kun sababa mudateef egaa buqqaatiin ta'ee yookaan rakkoon saba kana mudate bal'aadha. Waliigala isaa kaasuun nama rakkisa waan ta'eef akkuma jettanii dimshaashumaan dubbachuudhaaf amma sabni kun buqqaatiin kun saba kana kan mudate naannoo ji'a 3 waan akkasii fuulduraa ji'a 4 hin guuta. Egaa buqqaatiin kun kan inni jalqaba oduumaan jalqabe rakkoon kun uumamuu barbaada sabni bartaa sabni Gumuz Oromoon naannoo isaa keessaa akka ba'uu barbaada lafa qonnaa isaatii akka gadhiisuu barbaada horii isaa naannoo sana akka ooffatu barbaada kan jedhu odeeffannoon ba'aa ture. Odeeffannoo ba'u kan ammoo dursinee akkuma jettee qaamni dhimmi isaa ilaallatu naannoo lachuurraayyuu dhimmoota kan akka ordofu egaa karaa fuula feesbuukii keenyaas karaa qaama mootummaa naannoo keenya jiraniis odeeffannoo kana kennaafii turre. Haa ta'u malee dafanii qaqqabanii yaadi uummati kennu akka dhugaatti fudhachuudhaanii dafanii qaqqabanii rakkoo kanaaf furmaata kennuudhaaf sababa lafarraa harkifameef egaa rakkoon ulfaataan kun keessumaa uummata Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz zoonii 2 keessa zoonii Asoosaadhaa fi zoonii Kamaashii jedhamu keessa aanaalee naannoo sana jiran walumaa gala gara aanaa 25 kan ta'an keessatti rakkoon kun mudate. Egaa achi keessatti rakkoon mudate gabaabumatti sabni kun utuu
amma balaan irra bu'e waan ta'eef qabeenyi isaa walumaa gala qabeenyi naannoo sanaa qabu horii isaa dabalatee saawwa dabalatee hoolaa re'ee midhaan qotuu mana isaa dhiisee baqatee mi'a ofii fi dhuunfaamatti illee uffata ofii isaatii uffatu iyyuu qaamni fudhatee ba'e keessa hin jiru waan irra ciisu waan fudhatee ba'e hin qabu. Ijoollee kan dhiisee ba'e jira maatii kan dhiisee ba'e jira yookaan maatiin qe'een ilaala jedhee maatii ol baasee achitti kan hafe jira. Walumaa gala sabni kun harka duwwaa ba'ee qabeenya isaa dhiisee ba'ee waan uffatu hin qabu waan nyaatu hin qabu akkasumatti naannoo kanarraa buqqa'e jechuudha. Egaa rakkoo kana keessatti ta'e wanta buqqaatii duwwaa utuu hin taane fakkeenyaaf dubbiin kun jalqaba naannoo Daalatti iddoo jedhamutti yeroo jalqabu guyyaa tokko sanbata duraa tokkoof sanbata guddaa taanu keessatti lubbuun namoota darbee gara lubbuu namoota 31 darbee isaan keessaayyuu kan argame reeffa nama 13 duwwaadhaan kaan reeffi namoota iddoo baay'eetti hin argamin jira. Qabeenyi minaanni namoonni kun qotan iddoon sun iddootti sabni kun minaan qotuudhaan baay'ee beekamudha. Sabni Oromoo minaanni qote kun guutummaatti badeera. Saawwa isaa dhiisee baqatee saawwi 10 lakkaa'aman nan yaadadha. Si'a tokko saawwi 10 ol ta'u akka namoota kana jalaa oofame karaa biraa 5,000 ol kan ta'u saba kana jala akka oofame namoota kanarraati bira geenyee qaamaan odeeffannoo fuunuun sanallee gabaasaa tureera. Namoonni du'aniiru namni qalameera ijoollee durbaa dubartootarraa harmi murameera. Namni ajjeefamee reeffi isaa badeera gubateera manni isaa waliigala gubateera. Egaa inni ba'e lubbuumaan ba'e jechuun hin danda'ama wanta fuudhee ba'e hin qabu lubbuuma isaa baafatee jenna warra ba'e ba'an jechuudha. Bal'inaan naa ibsitan galatooma. Yeroo rakkoon sun ta'aa ture uummata Benishaanguliidhaanitii rakkoon kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture moo qaamota hidhatanii naannoo sana keessa soso'aa turantu ture akka odeeffannoo qabdanitti jechuukooti. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasuudhaaf yaale jalqaba odeeffannootu ture akka odeeffannootti wanti ba'aa tureera jalqaba. Odeeffannoon kun maal jedhaa uummati kun of gidduuti akka isaan baasu uummata Oromoo baasuu barbaadantu odeeffannoon deemaa ture. Gita odeeffannoo irra darbee maaliif darbee walitti bu'iinsa naannoo maasii naannoo lafaa irratti namoota 2 gidduutti walitti bu'iinsi mul'achuu eegale. Gaafa walitti bu'iinsi kun bo'u fakkeenyaaf amma naannoo Daalattiitti namoota lubbuun namni hedduu akka jiruuf sababa kan ta'e nama bartaa tokkotu uummata Oromoo maasaa keessa jiru tokko rasaasaan rukute. Kun guyyaa kamisaa ture guyyaa 2 booddee immoo micaa durbaa gabaatii galtu sanbata duraa karaa irratti immoo amma immoo ishee qalanii. Amma gaa kana sababeeffachuudhaan uummanni Oromoo maaliif kun ta'a kan jedhu even reeffuma mucaa qalamtee fudhachuudhaaf sabi yeroo ba'u qaamni hidhate achi taa'ee reeffa fuudhuu uummata dhaqe sana irratti dhukaasi jalqabe jechuudha. Egaa hubadhaa akkasitti ka'e odeeffannoodhaan jalqabee walitti bu'iinsa dhuunfaatti ce'ee ammas walitti bu'iinsi dhuunfaa itti fufee yeroo namoonni reeffa fudhachuu dhaqan immoo qaamni hidhatee lafa sana jiru abaluu jechuun kan hin danda'amne warra bartaa sana keessaas dabalatee kan jiran jechuudha. Qaamni hidhate qindaa'eema jiru uummata reeffa fuudhuu dhaqe irratti dhukaasa jalqabe. Sanarraa ka'ee bal'atee jechuudha. Tole yeroo ammaatti amma naannoo Benishaanguliidhaa fi daangaa Oromiyaa kan Benishaanguliin wal daangessan irratti uummatni Oromoo buqqa'ee kan mandii qubatee ture jira jedhama kan naqamtee yookaan magaalota dhiyoo Oromiyaa keessa kan qubatanii jiran jiru jedhama. Warri qubatanii jiran kun akkuma kanatti jiru amma yoonaatti. Akkaataa qubannaa isaanii kana naqamtee marraa kaasee haga nu bira jirutti haga mandiitti haala isaa hordofaa ture waliigala haga 100,000 ol ta'uu isaanii nan yaadadha odeeffannoo karaa garaa argannu odeeffannoo qabatamaa jechuudha odeeffannoo calluma dheetuu hin taane 100,000 ol ta'uu isaanii nan yaadadha. Bal'inaan kan qaamaan bira ga'ee beeku immoo naannoo aanaa mana sibuu aanaa qilxukaarraa keessatti immoo iddoon jarri uummati buqqa'e kun qubate gara kaampii 7 yookaan 8 ture. Achi keessa gaa namoonni qubatan namoota 20,000 haga 30,000 ga'an gidduu sanatu jira jechuudha kan qubatan isaan sun tokko yeroo dhufanii qubatan dunkaanni isaan keessa qubatan illee hin kennamneef bakkee keessa umurii ji'a 1 haga ji'a 2 ta'aniiru bakkee keessa. Mana barumsaatti galanii mana barumsaa keessa jiraatu akka magaalaa mandiitti galma magaalaa mandii keessa
gara nama 4,000 galma tokko keessa qubsiifne isaan irraa kan hafe immoo bakkee ciisuu kaan immoo mandara namaa keessa badame inni kan biraan immoo ganda alaltuu kan jedhamu walitti gombii kan jedhamu ganda sanarra manuma gandaa xinnoo keessa namni 3,000 kan ta'u 4,000 kan ta'u achi buufatee ture Biddeessaa Gombii kan jedhamu mana barumsaa tokko amma furii tokko keessa namni 1,000 akkasii qubate Haroo Gombii kan jedhamu keessa immoo lafa qubatan dhabanii bakkee adiirra yeroo dheeraadhaaf Bijjiit iddoo jedhamu manuma gandaa keessa iddoo murtaa'aa namni 1,000 bakkeema keessa ture Dangii iddoo jedhamu bakkee keessa ture namni iddoo qubatu iyyuu hin arganne agamsa bal'aa mana barumsaa keessa qubatanii akkasumatti egaa lafuma argame namni isa kaan fuudhee galaara badadhabeetti immoo bakkeema buufata harka qullaa yaa'ee dhufe egaa wanti nama dhibu namni kun waan ofirra buusee rafu hin qabu dubartiin bakkeetti deessu iji keenya argeera bakkeetti dubartii deessee muka jalatti dubartii deessee 3 argineerra isaan kun erga da'anii booddee waan nama dhibu gara manaatti hin geeffamne bakkeema sanatu isaan turanii argineerra egaa booddee keessa gaafa wanti godhamu dhibu qaama mootummaatti yeroo iyyannu gara gadii sana nama rakkisaa gargaarsa geessuun baay'ee ulfaataadha karaan cufaadha sababa kanatu dhiyaata jechuudha guyyaa tokkoyyuu karaan cufaan hin turre yeroo sana egaa gaafa falli dhibu karaa lama waa jalqabne tokko dhaloota naannoo sana jiran biyya alaa jiran kadhachuun nurra jira jennee koree ijaarre inni biraan immoo waldaan kiristaanaa akka waldaa kiristaanaatti amantoonni wal ijaaranii saba kana gargaaruutu irra jira jenne inni sadaffaan immoo hawaasumti naannoo sana jiraatu walii isaa ijaaree akka hawaasa naannoo sanaatti saba kana gargaaruu qaba kan jedhu hawaasas qobaatti akka isaan ijaaramaniif yaalii garaagaraa goone egaa akka kanatti saba kana yeroo dheeraadhaaf tursine jechuudha atu qaamii gargaaruu danda'u tokko keessan nufin. Tole haa ta'u Gaalba Chirnet guddaa galatooma waa'ee buqqaatii uummata Oromoo naannoo sanatti ta'ee fi haala isaan irra jiranitti gara boodaan deebina. Mee dhimma kanaan wal qabatee dhimma buqqaatii kanaan wal qabatee mootummaan sagalee keenya dhaga'uu dide kan jedhuun hiriirri nagaa ba'amaa ture. Akkasumas immoo dhiyeenya kana keessa daandiin cufamuun magaalaalee Oromiyaa kanneen dhiyaa jiran tokko tokko keessatti itti fufee jira. Dhimmi hiriira nagaa fi daandiin cufamuu kun hagam dhimma buqqaatota Oromoo kanaan kan wal qabatudha jettanii yaaddu. Gama kan biraatiin immoo uummanni naannoo sanaa yookaan uummatni Oromoo akka mootummaan dhimma kanaaf gurra kennuuf yaaliin inni taasise kan biraan maaltu jira? Egaa akkuma isinuu kaaftanii amma waa'ee ijoollee waa'ee hiriiraati gara hiriira kana maaltu fide eessa jedhudha. Haalli naannoo kana jiru baay'ee tasgabbaa'aa ture edda gara amma haaromsaatti galamee sabni kun gara nagaatti jiraachuutti yeroo deebi'u egaa nuyi dubbiin dhumaa ture kan jedhudha kan yaadamaa ture garuu karaa ba'aas akka dhageenyutti karaa kibbaas akka dhageenyutti keessumaayyuu karaa lixaa ta'een uummata Oromoo irratti ta'e baay'ee haala baay'ee suukanneessaa duratti wanta ta'een turre gararraadha lubbuun namaa kan du'e miidhamni namarra kan ga'e qabeenyi namaa kan bade dinagdeen namaa kan miidhame jechuudha. Egaa akkuma duratti isiniif kaasaa ture uummati kun yeroo miidhamni irra ga'uuf jedhu mootummaatti dubbateera. Battala miidhamni irra ga'utti mootummaadhaan nu qaqqabaa jedhee iyyeera. Mootummaan atuu bira hin ga'in miidhaa guddaan yeroo irra ga'ee buqqa'ee bakkee keessa jiru bakkee irratti immoo kottaa nu qaqqabaa jedhee mootummaatti iyyeeraa hiriira ba'eera. Hamma har'aatti jechuu hin dandeenya mootummaan titiisatu bakkee jira jedhee waa'ee saba kanaa miidiyaatti ba'ee hin dubbanne ogeessa ergee hin ilaalle humna nageenyaa qabuun tasgabbeessuudhaaf yaaliin godhe tokko hin turre akka naannoo keenyaatti. Amma gaa kun maal fida yeroo jennu uummata baasuun isaa dirqama ta'a jechuudha. Karaatti ba'uu hiriira ba'uu kan jalqaba namoota warra buqqa'e kanaan jalqabe dubbiin kun qixuma qixa jiranitti qaamuma mootummaa isaan bira jirutti gandaati hamma magaalaa mandii irraa gara qilxukaarraa gimbii akkasumatti iddoo tokkoon ni jalqabe namoonni kun lakkoofsuma xinnoodhaan ba'anii beela isaanii daara isaanii iddoo jireenyaa akka ijoolleen tajaajila akka dhabde dubartoonni da'umsarra jiran akkatti kan baatan maanguddoonni warri qaama hirruu ta'an gargaaramu jiraachuu akka hin dandeenye lakkoofsuma muraasaan qixa jiranitti mootummaatti iyyachaa turan ba'anii. Kanaaf deebiin kenname tokkoyyuu hin jiru jennanii akka naannoo keenyaatti yoo kennames wanta muraasa wanti kennamu wantuma isaan nyaatan akka daakuu wayitutti kennama kan kanaa achi innuu soora isaaniif ga'aa miti fayyaadhaa fi tajaajila hin qabanii egaa kun
irraa jalaan maal kaasaa dhufee uummati naannoo jirus yeroo kana ilaalu dhimma kanaaf deeggarsa kennuutu babal'achaa dhufe jechuudha. Egaa sanarraa kan ka'e uummanni gara karaatti jara kanaa wajjin ba'ee deeggaruu jalqabee utuma dhimma waliigalaa keessuma akka Wallaggaatti dhimma hawaasa bal'aa ta'ee uummati karaatti ba'ee jechuudha. Uummati karaatti haa ba'u iyyuu malee har'a uummati karaatti ba'ee hiriiraanii gaaffii kana gaafachuun isaa tureera ammas. Sana keessattis deebiin kenname tokko hin turre. Even miidiyaadhaan maaltu ta'ee jedhamee iddoon gaafatamu gara walii si'a tokko gara naannoo Naqamteetti dhageenya malee miidiyaan jecha tokko waa'ee uummata ba'ee iyyuu kanaa hin dubbanne. Sun maalitti deeme egaa beekamaama sabi tokko karaa nagaa gaafatee gaafa jedhu mallattoonni agarsiisaa deemu gara fiilaatti gara diddaatti gara karaa ittiin mirgi isaa kabajamu tarkaanfii tokkotti akka inni galu beekamaadha gara sanaatti dhufame jechuudha. Kanarraa kan ka'u karaan cufamuu jalqabee fedhutti dhufuufan jedhamu. Tole. Meegaa rispoonsii yookaan immoo dhiibbaa uummata kanarra geerraa kan kaase uummati kuni falmachuu mootummaa dhageessisuudhaaf yaalii gochuudhaaf akkasumas immoo gara diddaatti jijjiiramee haala inni jiru keessatti daandileen cufamuudhaa fi daandiin cufamuu sanarraan kan kaase immoo gaagaamni garaagaraa bakka garaagaraatti akka ta'aa jiru dhimma barattoota yuunivarsiitii deemaa jiranii magaalaa Qilxuqaarraa gara nama 13ti. Magaalaa Mandiirraa gara nama 14ti yuunivarsiitii Jiinkaa deemaa jiru har'a gaafa roobiitii ka'anii haga ammaatti Finfinnee seenin jiru diinagdeen goda sanaa uummatichaa hawaasichaa kan naannoo dhiha Oromiyaa jiru rukutamaa jira wanti jedhu jira. Amma gaa miidhaa mootummaan cal jedhee uummata kana irratti ilaaluudhaan uummaticharra gahee irratti dabalataanii rispoonsii yookaan immoo deebii uummati waan kana falmachuudhaaf gochaa jirusi. Ammas akka miidhaa kan biraatti hawaasicharra ga'aa jira yaada jedhutu jira. Isa kana akkamitti hubattan uummaticha akkamitti hubateera akkamitti xiinxaltu? An akkan itti kana xiinxalu miidhaan hawaasa kanarra ga'ee jira kan jedhu qaama mootummaa jira jecha kana. Inni kun karaayyuu ammayyuu dhiibbaa biraa hawaasa kanarratti uumuudhaaf jecha jedhamudha. Amma kan jedhamuun irra jiraatu uummati kun maal rakkatee bira ga'anii rakkoo uummata sanaa furanii uummati sun erga rakkoon furame booddee karaa banuu dide yoo ta'e jeequmsatti fufa yoo ta'e gaafatti fufa yoo ta'e rakkoo biraa xiinxaluu dandeenya. Amma namoota waajjira keessa taa'antu qooda bira ga'anii rakkoo uummata kanaa immediate respoonsii kennan torbanitti ji'aatti sababatu isaan miidiyaarraa dhiyeessanii argina. Gaafa sadi kun buqqa'e maaf ta'a amma sababa har'aa kun dhiyaatutti taa'e maaf dhufee furmaati hin kenne. Saati erga buqqa'e immoo gaafa inni dhufee dunkaana dhabee bakkee taa'u maa deebiin hin kennamne hamma gaaffiin kun ka'utti maaliif eegame. Har'a yeroo geenyu waa'ee ishee gaaffii torban tokkoo kun amma maa inni eessa hundee kan godhatee rakkoo kana maaliif har'a gaaffiin torban kanaa inni jedhu murteessaadha jechuudha. Ammayyuu immoo gaaffii torban kanaatti fakkeenyaaf amma iddoo tokko uummata ba'ee taa'ee qaami mootummaa kottaan haasofsiisaa guyyaa 3 guutuu karaarra taa'ee iddoo inni kadhatu beeku. Qaami mootummaa naannoo sana jiru naannoo sana dhiisee baqata. Kanatu jechuudha. Karaarra taa'ee uummati dunkaana dhaabbatee maqaa waamee warra achi buuteen isaanii dhabame maqaa waamee qaami bulchiinsarra jirtan qaama 3 maqaa dha'anii kottaan haasofsiisaa yeroo kadhatan jarri kun si'a tokko ba'anii dhufanii uummata kana haasofsiisan. Isaan qaama uummata kanaa miti moo uummata kana tajaajiluuf hin kaa'amne moo uummata kana hin bulchan moo uummata kanarraa gibira hin fuudhan moo maa inni hiikaansa keessa jiranii miidhamni hawaasa kanaa isaan ittiin dhaga'amu yoo dhufanii uummata kana maal rakkattan gaafuma uummati ba'u wajjin ba'anii walitti qabanii mariisisanii gaaffisan qaama yoo xinnaate qaama dhimmisaa ilaalutti isinii dabarsinanii nuu tasgabbaa'aa nuu obsaa jechuu maaltu isaan dhowwe maa baqatu uummata fakkaatee jennaanii jechuudha kun. Tole. Gaafa muddee tokko bara 2018 mootummaan ibsata tokko kennee ture waraanni federaalaa naannoo walitti bu'iinsi uumame daangaa Benishaangulii fi Oromiyaa gidduu akkasumas immoo naannoo Benishaangul keessatti bakka rakkoon kun uumame waraanni federaalaa nageenya isaa akka to'atu. Kan biraa immoo yeroo itti miidiyaan OBN naannoo dhiha Oromiyaatti rakkoon sun yeroo uumame deemee ilaaluudhaaf yeroo jedhu hidhattoota naannoo sana keessa socho'an maqaa adda bilisummaa Oromoo isa ta'u adda bilisummaa Oromoo isa ta'u qeerroo isa ta'u hidhattootuma uummata Oromoo dhaabbanne jedhaniin akka isaan achi gara kanaatti lammaffatan deemne akeekkachiisitti kennameera yaadi jedhus sabaayee maalee garaagaraa irraati dhaga'ameera. Isa kana uummati xiyyeeffannoo keessa galcheeraan hubannoo qaba uummati isa kana. Rakkoo kana furuudhaafi
mootummaan manni maree nageenyaa kan federaalaa tarkaanfii akka fudhatu beeksisee ture kan jedhu kaastee ture. Achirratti fuula feesbuukii warra hordoftanii ta'e waan tokko waan hin jedheen qaba gaafas xinnoo ishee wanta dogoggoraa wayii fakkaachuu danda'a. Adeemsi kun rakkoo sana furuuf otoo hin taane rakkoo biraa kaasuu fi kan jedhuun barreesse. Dhugaa dubbachuudhaafi. Rakkoo biraa kaasuu gaafa jettan akkamitti. Nan ibsa. Guyyaa sana booddeedha naqamtetti kan barataan injiineringii waggaa 4 kan ajjeefame. Guyyaa sana booddeedha Dambidollootti rakkinni guddaan hawaasa keenya irratti kan ga'e humna waraanaatiin. Guyyaa sana booddeedha magaalaa keenya keessatti dhiibbaan garaagaraa kan mul'achuu jalqabe. Maa inni waraanaan tasgabbii kennina mootummaan naannoo lachuu keessaa ba'aa jedhe. Waraanni silayyuu amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti lakkoofsa uummataatiin jira magaalaa mandii waraanni. Najjoo jira, Gimbii jira. Fakkeenyaaf uummati gumuziidhaan yeroo ajjeefamu naannoon sun buqqaatiin naannoo atuu jiru magaalaa Najjoo keessatti garuu bajaajii keessatti nama nagaa deemu nama lamata ajjeefame. Naqamteetti namata ajjeefame. Dambidollootti namata ajjeefame. Maaltu achi daangaatti dhaquu dhoowwa sochii kana maa inni dhoowwu inni jedhu uummata shakkii keessa kan gasheeyyuu kana. Dabalataan namni magaalaa keessaas du'a achiis hin du'a. Asis yeroo gaaffii gaafachuu fedhu namni gaaffiin namoonni dhiyeessan dogoggora ta'uu hin danda'a. Kanaaf tarkaanfiin hin fudhanna jedhamu sun amma dhufee wanti mul'ate hin jiru jechuudha. Waan tokko amma addasiiti labsii kana booddee iddoo kan boduushoo jedhamutti guyyaa 3 fuula dura mucaa dargaggeessa tokko ajjeesan warri bartaa. Guyyaa 3 dura jechuudha amma har'a dura. Kaleessa agamsa bal'aa iddoo jedhamutti nama 3tu butame. Amma har'aatti gochi kun itti fufee jira jechuudha. Amma guyyaa lamaasitti yoo teenye haasofne uummati isa kaleessaatii fi mootummaa gaaffii gaafachaa jira moo furmaati akka dhufuutii fi mootummaa gaaffii gaafachaa jira moo dhimmi kun ajandaan isaa gara kan biraatti jijjiirameera hubannoo qabdan irraati achi jirtu waan ta'eef nagartu waan ta'eef jechuuti. Hubannaa amma jiru irraa yaada jiru anamma akka hubannaa kootti uummati keenya mootummaa jiru mootummaa Dr. Abiidhaan Dr. Lammaadhaan hoogganamaa jiru irraati uummati keenya mufii addaa isa duraa wajjin kan walitti hidhate akka hin qabne nan hubadha. Hawaasa gidduu jirra waan ta'eef. Dhimmee kan uummati kun eeggachaa ture qaamni nu keessaa ta'e kun qabsoo nu keessaa ka'een edda qixa kana dhaqee gaaffiiwwan kaleessa nuyi gaafachaa turre amma yoo ta'u baateyyuu har'aa boruu deebiin arganne hin tasgabboofne jireenya. Egaa uummati kun mootummaa kanarraati nuyi tasgabbii arganna kan jedhu eegaa ture jechuudha walumaa gala. Haa ta'u iyyuu malee mootummaa amma dhufe kana haala amma inni jiru kanarraa diiguudhaa fi sirri bifa garaagaraatiin akka inni adeemu uummati kun beeka. Kanaaf amma jibbamite jechuudha. Garuu wanti amma gaaffii ta'ee naannoo kanatti ka'ee keessumaayyuu qaami mootummaarra jiru qaami olaanaan gaaffii naannoo keenyatti jalqaba miidhama naannoo keenyatti ta'aa jiruuf ilaalchi isaan kennan gadi bu'aa ta'e lammaffaa gaafa nuyi rakkannu rakkina keenya sanaaf furmaata kennuudhaa fi deebiin isaan kennan baay'ee gadi bu'aa ta'e ittumaayyuu immoo yeroo rakkinni kun har'aa boruu dabalaa deemee ballachaa daangaa ji'oogiraafikaalii yeroo inni ballachaa deemu miidhamnis lakkoofsi miidhamaas yeroo inni dabalaa deemu ittumaayyuu mootummaan calluma jedhee isa jedhudha amma saba kana kan qixa akka inni gaaffii gaafatu isa taasise. Egaa kana hubachuudhaani mootummaan dhiifama jechuun isaa namatti tola dhiifama jedhameera. Furmaata kennuudhaaf immoo paartileen Oromoo hundiyyuu waliin mari'atanii keessattiyyuu paartiin sadii akka isaan yaada isaanii furmaata kennuudhaaf kennan dhageenyeerra. Amma har'aatti garuu wanti gubbaa waajjiraa ba'ee lafa ga'ee hawaasa keessatti hawaasi ija isaatiin arge furmaata kanatu ta'e kan jedhu hin jiru. Furmaatti hin jiru. Har'aa boruu wanti ba'u labsii gaariin hin dhimne uummata bira ga'ee garuu uummati hin fayyadamne jechuudha waan sanarraa. Kanaaf ammayyuu uummati karaa danda'amuufiin sagalee isaa dhageessifachuu fi gara mormiitti seeneera jechuudha. Sanatu gara karaatti baasee jechuudha uummati kun. Ammayyuu sun itti fufee jira iddoo baay'eetti bifa garaagaraatiin itti fufee jira. Egaa amma garuu qeerroonii fi abbootiin gadaa haalli kun akka tasgabbaa'uuf
abbootiin amantaa irratti hojjetame har'a isa kaleessa dheengaddaa caalaa har'a iddoo baay'eetii karaan banamee sochiin jalqabameera. Tole haa ta'u amma dhumarratti qabxii naaftee tokkoon isin kaasuu barbaade. Mootummaan nageenya tasgabbeessuudhaaf waraana isaa gaafa inni bobbaasu jira. Yaada tokkotu ture naannoo dhiyaa Oromiyaa keessa kan walii gaddeemaa ture yeroo darbe. Waraanni mootummaan federaalaa bobbaase kuni nageenya buusuuf deemaa irra sun ta'ini waraana bilisummaa Oromoo yookaan waraana waboo adamsuudhaaf dhufaa jira kan jedhamuutiin karaan cuccufamee odeeffannoon argadhe jira yeroo darbe. Amma haala akkasii keessattis uummatni hagam of eeggachuu qaba. Mootummaan qulqullummaa tarkaanfii tokko fudhachuudhaaf uummata sanaaf yaadee waan tokko gochuudhaaf gaafa jedhu danqaa kan biraanis gaafa itti dhufu wal hubannoon uummataa fi mootummaa gidduu hagamii fayyaalessa ta'uu qabaasa jedhu isa dhumaati kun dhaggeeffattoota keenya. Fayyaata waa'ee waraanaa yeroo dubbannu kallattii baay'eedhaan ni ilaalaga akka nama dhuunfaatti tokko. Waraana kanaaf akkuma haasa'ame akkuma karoorfatee mootummaan miidiyaatti gadhiisee jiru waraana kanaaf haaromsi barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne amma uummati kun du'u fakkeenyaaf yeroo dhiyoo asitti namni du'ee reeffisaa yeroo dhabamu Daalattiirraa waraanni buufatee jira. Magaalaa Kaamashiirra waraanni buufatee jira. Iddoo hundumaa waraanni buufatee jira. Xinnaa ta'u guddatu lakkoofsa isaanii hin beeknu. Egaa wanti jedhan nama rakkisa. Amma waraana dabalataa yeroo ergina maal jedhan inni achi taa'u tarkaanfii maalii fudhatee humna isaa gararraa taanaan waraanni dabalataa kan gaafatame Sayyiduu yeroo hundaa gaaffii nutti ta'a. Egaa uummati kanaaf shakkii qabaataa ta'ee dhuufanii ka'e malee humnuma raayyaa ittisa biyyaa humna waraana humna federaalaa humnuma poolisii naannoo irra darbee akkasumara wanta egzaajireetii ta'e yookaan wanta ol kaafamee dubbatamu hin turre dhimma waan tasgabbaa'uu danda'u ture haa ta'u qaami jara kanatti bu'u qaama hidhatee jirudha sirriidha haa ta'u malee wanta humna gararraa ta'u natti hin fakkaatu gama adda bilisummaa Oromoo jedhamee akka naannoo keenyaatti sochiin sun hin mul'ata fakkeenyaaf amma barana yeroo Daalattiirraa yeroo Kaamashiiti Qooncooti hawaasi yeroo buqqa'u waraanni kan inni fe'amaa ture kallattii biraarra. Yoo xinnaate mootummaan haala kanallee tasgabbeessuu danda'utu irra jiraata. Maa inni dursa kennamuuf ilaa rakkina furuu keessatti dursa kennama rakkinni tokko dursatu kennamee rakkina sana irraa jalaan furamaa deemaa jechuudha. Isa gama kanaan adda bilisummaa Oromoo wajjin maree irra jiru barcuma irra jiru waan ta'eef amma gamaa gamanaayyuu dhimma kana sochoosaniif hawaasi kun halkanii guyyaa dhimma ni dararamuuf anaan xinnoo sheegaa hubannaa koo gararraa ta'a. Dursi jecha tokko kaaftanii shira inni wanta godhamu hundumaa duuba jiru yaaddessaadha. Kanaaf egaa ta'een sun dhuguma uummati akka shakki taasisaa jechuudha. Waraanni kun yeroo dhufu yeroo baay'ee achi kallattii naannoo adda bilisummaa Oromoo jirutti gora walitti bu'iinsi tokko tokkos akka naannoo keenyaatti hin dhaga'ama. Qooda sanasatu tasgabbeessanii lafa rakkoon jiru keessumaa hawaasa gidduutti lafa rakkoon uumamee jiru rakkoon hawaasaaf dursi kennamee yoo furame innumti sun rakkoo furmaata siyaasaa ta'adhee yaada. Tole amma gaa uummati mufii qaba. Mufiin kun furmaata yoo hin argatiin ammas waan biraa dhalcha. Furameeraaf furameen jiruunis gaaffii biraa ta'etu jiru. Kanaafiyyuu akka abbaa amantaa tokkoottis luba tokkoottis akka nama wanta kana itti dhiyeenyaatiin hordofee beekuuttis mootummaan maal gochuu qaba. Pointiin irra gahamee jiru jira yeroo har'aa jechuudha hariiroo mootummaadhaaf uummata naannoo sanaa gidduu jiru irratti. Gama kan biraatiin immoo xiyyeeffannoon mormii kana mufannaa uummati kun qabuun gargaaramanii warroonni dudduubaatiin bulchiinsa haaraa kana irratti duuluu barbaadanis akkasumas immoo uummaticha irrattis gama kan biraatiin xiyyeeffatanii jiranis hagam xiyyeeffannoo keessa galuu qaba uummati maal gochuu qaba mootummaan maal gochuu qaba isa jedhu dhaamsa keessan dimshaashumaatiin keessan. Egaa akkuma duratti kaase dubbiin kun nama tokko ooruusaa keessa jirurraa jalqabee nama lammaffaa darbee magaalaa tokko magaalaa Daalattii keessatti eegalee achii ba'ee gara magaalaa Qooncoo jedhamu naannoo sanatti eegalee achii ba'ee gara Kamaashii dhaqee achii ba'ee Asoosaa seenee karaa Beegii ga'ee Naqamteen ga'ee miidhamni kun akkuma bal'ate gaaffiin uummataas miidhamuma kana duukaa iddoo tokko si'a ka'u bal'atee guddatee haga sadarkaa guutummaa naannoo gara dhiyaarra jiran kana keessatti
darbeeyyuu gara bahaatti darbeeyyuu gara kibbaatti sagaleen kun dhaga'amaa akka jiru argitu. Maal jechuufan jedhee wanti xiqqoon jalqabu tokko iddoo sanatti to'atamee deebiin ittiin kennamu yoo ta'e guddachaa deema. Gaafa guddachaa deemu immoo maal ta'aa deema? Maachur ta'aa deema. Bilchaataa deemeeti bifa qabaatu sanayyuu dhiisee bifa biraayyuu dabalatee rakkoosaa gaaffii kan uumaa deemaa jechuudha. Adeemsi isaa gara kanaatti dhufe amma argitanii waan tokko ka'ee guddataa amma iddoo tokko dhufe kun yeroo muraasa keessatti naannoon kun hin furamu yoo ta'e gaaffii guutummaa Oromiyaa ta'a. Ammas deebisee mootummaa kana rakkina biraatti gaaffii biraatti jeequmsa yeroo darbeetti biyya kana deebisaa jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan maal gochuu qaba inni jennu mootummaan wanti inni gochuu qabu harka isaa keessa jira. Seera kabachiisuun harka isaa keessa jira. Saba buqqa'e kana deebisanii dhaabuun dirqama mootummaati. Ijaaruun iddoo isaatti deebisuun hin danda'amu yoo ta'e qixxanni qubatu fakkeenyaaf amma duratti adeemsa gaarii deemaa ture mootummaan naannoo Oromiyaa Sumaaleerraa saba keenya buqqa'ee isa achitti deebi'uu barbaadu achitti deebisaa isa iddoo qubachuu barbaadu iddoo inni qubatu gaafata hamma magaalaa Finfinneetti fidanii qubsiisaa irratti hojjetamaa tureera. Maaltu adda godhe dhiya Oromiyaatti wanti ta'e maaliif hin iyyafatamne maaliif deebisanii dhaabuun hin danda'amne maaliif ammarraatti waan deebisanii dhaabuu hin dubbatamu rakkoo mafurraa malee buqqa'ee bakkee jiru attan ta'an ammayyuu dubbatamaa hin jiru. Mootummaan wantoota akkasii ijoo godhatee akka irratti hojjetu yaada kana nan kenna. Yaaduma haasa'an sana hojiitti akka hiikan waanuma karoorfatan waanuma waliin mari'atan sana dhaabbileen mootummaa duwwaa miti dhaabbileen jiran hundumtuu inni jalqabaa walii isaanii gidduutti nagaa akka qabaatan isa booddee immoo hawaasi kun nagaa akka qabaatuuf immoo bifa wal hubannaa qabuuni hawaasa kana gidduutti wanta hawaasa kana tasgabbeessu akka hojjetan dinagdee hawaasa kanaa jireenya hawaasa kanaa deebisanii kaasuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan sanan yaada kennuu barbaada. Gama uummataan immoo uummati yeroo hundaa gaaffii gaafannee fi deebiin hin dhufu. Uummati gaaffii gaafachuun seera karaa nagaa gaaffiin gaafatamaa jiru. Gaaffii si'a gaafatan immoo qaama deebii kennuuf immoo yeroo kennuun murteessaadha. Dhaggeeffachuun murteessaadha. Gaaffiin koo eessa ga'ee isa jedhu yoo xinnaatee har'a gaaffii yoo gaafannee har'a gaafannee fi har'a galgala yookaan borga nama deebiin dhufu hin jiru waan ta'eef uummati walii isaa tasgabbeessee warra rakkatee isaan bira jiru amma humna isaatii walii isaa gargaaraa tasgabbii immoo qabaatee qaama gararraa jirus hubannoo uumaa yoo deeme yeroo hundumaa wanta diddaan gamaa gamanaa yoo deeme furmaatan fidu waan ta'eef mootummaa yoo hubate mootummaanis uummata wajjin xiiqii qabachuu dhiisee uummata kana yoo hubate rakkoon kun furamuu danda'a isa jedhuni yaada inni dhumaa wanta yaadu yoo jiraate rakkoo kana furuudhaa fi saba buqqa'ee bakkee jiru kana atattamaan deebisanii dhaabuun isa jalqabaati. Kun amma dhimma siyaasaa rakkoo siyaasaa miti rakkoo siyaasaa yeroo baay'ee rakkoo siyaasaa miti buqqa'ee saba bakkee jiru kana dhaabuudha iddootti deebisuudha isa booddee gaafa waan hundumtuu iddoo isaatti deebi'u wanta displaced ta'e jirama wanta iddoo gadhiisee jira waan ta'eef waan sana iddootti yeroo deebisan haasa'uun iyyuu namaa qajeelaa jedhuun dubbachuu barbaada. Tole dhugaadhumatti guddaa galatoomaa luba Chirinnat Gammachuu magaalaa Mandiirraati. Haala dhiyoo Oromiyaatii fi godinaalee garaagaraa akkasumas aanaalee magaalaalee garaagaraa rakkoo uummata Oromoo irra ga'e naannoo sanatti amma kana bal'inaan nu ibsuu keessaniif. Isinis akkasittiin yaada nurraa fuudhuudhaaf rakkoo uummataa hordoftanii miidiyaadhaaf dhiyeessuudhaa fi akkasitti wanta kaka'umsa kan argattaniif fayyaa ta'an jedha. Rakkoon uummata kanaa kan inni bal'achaa deemeyyuu kaabireejii yookaan uwwisa miidiyaa dhabuurraa kan ka'e waan ta'eef miidiyaan rakkoo kana furuudhaaf gahee olaanaa sababa qabuuf gochi keessan gaariidha jabaadhaan isiniin jedha galatooma. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii nuti har'a qindeeffannerraa mootummaan uummatnii fi isin dhaggeeffattootni keenyas haala qabatamaa lafarra jiru haga tokko ni hubattu jennee abdanna. Turtiin waliin haga xumura sagantaa keenyaatti taasistaniif ulfaadha. Qophicha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse an iddoo isaa qajeelaati. Sagantaa keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti nagaan.